Inda gamaasai. Aslinya dhukube miidiyaa irraa badee hagana dhukube waggaa sadi duraan dhukkubuu eegalee even ji'a ramadaanaa yeroo ramadaanitti seenuu gahu dura ramadaanni seenuu ji'a tokko waggaa gahu baay'ee dhukkube dalagaa dalagaa amma ji'a shan ta'udha jedha gahutti jira. Maaltu si dhukkuba? Waggaa sadi dura onneen kiyya na dhukkubdi mana yaalaa gaafa deemu milikkita wayii qabbinaan jedhe doktorri beektaa? Yeroo sanii mana dhukkubsuun dalagaa taa'eetii miti dalagaa dalaguu turee hin dalagaa humna qaba dadhabbii hin qabu. Yeroo san qoricha wayii naa kennanii na dhukkubuu dhiisee yeroo ramadaanitti seenu ji'a tokkoof wayii akkana hafu dhiiga na tufsiisa akkanuma yoo lafaan ka'ee zimmi jedhee osoo hin qufa irra feefa yoo ol ka'u dhiiga na tufsiisu eegale. Achumaan jamaanii dalagaa dalaguu dadhabee dalagaa irraa bahee baay'ee na dhukkubee ani har'a amma akkana ol ka'ee haasawutuun hin fayyee yookiin akkana deebi'ee haasawee jedhee yaadee hin beeku. Rabbi si haa fayyisu. Onneen si dhukkubaa jechuudha amma. Hir'ina dhiigallee qabaa hadiidallee hin qabaa. Rabbi si haa fayyisu. Egaa obboleewwan kiyyaa obboleettii teenya Zaaraa sanyii Oromoo akkuma dhageettan waggaa tokkoof akka dhukkubsataa turte. Hir'ina dhiigaa qabdii, haniida qabdii, onnee dhukkubaa. Maallaqa duraan dalagattee qabdu waggoota tokkoo lamateettu kana mana yaalatti fixxee kanaaf amma bakka isiin kuftetti akka carraa ijoollummaan hiriyoota isaanii fi bilbilanii osoo gaggaafatan waan kana nutti himanii mucayyoon tun yoo duute seenaa nutti taati wal beeyna hamtuu fi gaddaa fi badhoo waliin qoodachaa turre gaafa Oromoon booyu waliin booyaa turre gaafa Oromoon gammadu waliin gammadaa turre gaafa rakkataan keenya dhukkubsatu waliin sagalee taa turre san biraayyuu tartee mallaqa ofii nuti afaan qofaa yoo ineyyuu damoota ofii ka kushiinaa arabaa keessa dhaabattee rakkaleen itti dhukkubsate kana baaftee yaalaa turte. Kanaaf boru yooma isiin akka carraa taatee duuteyyuu waan himannu hin qabnu jenneetiniin har'a jidduudhaan cabsaa isinitti finne miidhamtanii eeggadda gargaarsa kalee gargaarsa ture helgadda gargaarsa ture torbaan kana keessa gargaarsi manuma kiyya kanatu torbaan kana keessa sadii deebine eda mana maame bulle mana fadiloo bulle kanaaf isinuma saalfatuu dhabnee ija ashaboon dhiqannee mucayyoo tana takaleessa sagalee nu taa turte har'a mootu yoo sagaleen isii awwaalamutti ulfaatee isinitti finne obboleewwan kiyya loomii 50 nama tokko ba'aadha. Nama 50 geexidha. Homa qabdaniin riyaala 5 doolaara 10 birii Itoophiyaa kuma takkaan waan dandeettanii ka giiftii qabu giiftiidhaan keessaa baafattee osoo har'uma galgalallee bishaaniin bitatteetinii malee homa qabdaniin obboleettii teessan Zaaraa bira dhaabbadhaa. Obboleewwan daqiiqaa tokko na dhaggeeffatu maqaan isinii waama jarjaree jechuudha inshaallah. Keessa kan hin jirre gootu nama dhibbarra geenyee dhaabne tokkoffaa irratti rammee malkaa 5,000 Mubarik Musammaa 5,000 obsituu bulloo 5,000 Kalifaa Oromoo Giftar 2,000 NG Turkii 10,000 Khalid 5,000 Amaan Kaargoo 5,000 Samir 4,000 Saaduu Sanyii 500 Kiyyaa Itayyaa 10,000 Isoosoo 4,000 Halima $50 Seenaa Sanyii Jaalmarroo 10,000 Hawwii Martuu 10,000 Caaltuu 5,000 Dr. Nuuree 3,000 Garalaafoo 5,000 Maashoo Kalil 1,000 Qeerroo Oromoo 3,000 Urjii 2,000 Roozii 2,000 Na'imaa Biyyaa 3,000 Labsii Giftar 15,000 Yaarsi Lij 3,000 Saaduu Shaashee 5,000 Qeerroo Idris 15,000 Amma 10,000 Abdii 7,000 Kamal Hussein 8,000 Maryamaa 2,000 Munaa Arsii $500 Sabboontuu Arsii 1,000 Alii Walloo 2,200 Riyaala Beest Said Roobee 5,000 Zed 5,000 Ali Marsii Asallaa 2,000 Falmattuu 500 Nasruu Jimmaa 7,700 Riyaala Arsii Asallaa 2,000 Khalid Khalifa 4,000 Shawaa 7,000 Aslii Binti Islam 3,000 Sabboontuu Abdallah 3,000 Loomii 2,000 Maryamaa 5,000 Imaan 4,000 Jamilaa Kadir 2,000 Oromummaan Niga 2,000 Rahimaa 5,000 Naanaatii Harar 4,000 Dirree 5,000 Oromoo Koo 200 Riyaala Jimmaa Abbaa Jifaar 5,000 Kadir Maammee $200 Kamila 2,000 Murteessaa Hajii 40,000 Sabakoo 1,000 Shamsiyaa 2,000 Jimmaa Fikir Katamaa 2,000 Culullee 2,000
Mas'uud Abdallaa 10,000, Iftuu Nuuraa Yuuroo 100, Naanaa 4,000, Saadaa Arsii Shaashee 2,000, Ziyaad 2,000, Rama Arsii 2,200, Suusii Iluu 2,000, Piroomiis 5,000, Arsii Biyya Koo 5,000, Sabboontuu Arsii 7,000, Daawud Saaguree 1,000, Rabbirraa 4,000, Saaraa 1,000, Feenaa 2,000, Fatiyaa Sanyii Jawaar 300 dirhama, Rahimaa 5,000, Qeerroo Nageessoo 2,000, Oroo Biyya Koo 2,000, Hawwii Tamaam 2,000, Abdii Shaashee Riyaala 300, Abdii Adii Adiyoos 1,000, Aisha 2,000, Qana'ii Caalaa 4,000, Foozii 5,000, Kadiijaa 5,000, Boniyyee 2,000, Feenii 20,000. Jeejee 10,000, Simalee Shawaa 5,000, Waanofiikoo 5,000, Nasriyaanolee 5,000, Seenaa 10,000, Makki 1,000, Samiira Allaaf 10,000, Sanyii Jawwee 5,000, Umar Shaafillaa 5,000, Saglan Iluu 5,000, Michuu Dalloo 5,000, Falmataa Oromoo 5,000. Maashaallah Rabbi sirraa jaallatu. Afri 5,000 jedhe. Qoy kaa itti daballa qoy xiqqoo xiqqoo.